teelegiraamii Oromoo daawwataa jirtan hundi keessan yaa keessanis ni jecha leessa marsaa tokkoffaa baasnee turre aanaa nadhii naannoo qaqqabe har'a immoo eessa akka inni qaqqabu hin beeknu marsaa lamaffaa yeroo itti yoo wajjin baasnu ta'a. Wanta addaan jiru akkuma kanaan dura nama 6,000 yaalee qarshii 200 kun 60 ta'uu isaa tokko wajjin mirkaneeffanna jechuudha. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 jechuudha. 60 baay'isuu 100 nama 6,000 maqaan namaa hundinuu bilbilli isaa asirra jira jechuudha. Bilbilli namaa tokko tokkoon asirra jira. Amma immoo kooyinii lakkoofsa tokko kaasee hanga 6,000 kan jiru waliin ilaallaa. 100 hidhamee jira jechuudha. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 jechuudha. 60 jechuudha. Amma immoo 100 akka hidhamee jiru kooyinitti olii wajjin lakkoofna jechuudha. Tokko keessaa fuunee 100 ta'usee 100 ta'usee olii wajjin lakkoofna, 2 lakkoofna. Tokko 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 jechuudha. 2 dhibbataa jechuudha. Marsaa hundayyuu kan baasu hundasaa warri ilaaluu barbaadan yuutuubii keenya seentanii guutummaa viidiyoo isaa kwaalitii kan qabu, kwaalitii olaanaa kan qabu, akkamittiin akka ba'ee lakkoofsi dogongorame jira, kooyiniin dogongoradha, paadiin dogongoradha kan jedhu irra deebitanii riisaa irra deebitanii yeroo barbaaddanitti yuutuubii keenya irraa ilaaluu dandeessu jechuudha. Yeroo barbaadan yuutuubii keenya seentanii akkamittiin akka ba'ee akkamitti fayyamuu sirriitti kan jedhu hundasaa irra deebitanii riisaa qas jettanii lakkoofsa taayimingii isaa qannastanii ilaaluu dandeessu jechuudha. Warra yaaltan carraa gaarii isiniif ta'u marsaa lamaffaa amma baasuuf jenna. Marsaa sadaffaan borga nama sa'aatii 3 irratti ba'a jechuudha.
Akkuma kana zinaa marsaa afurffaadha jechuudha. Wanti sadaffaa irrattis kan fitee marsaa sadaffaan sin jalaa kun marsaa afurffaa sun deebi'ee jechuudha. Namoonni baay'een marsaa sadaffaan irra jiru marsaa afurffaa utuutiin marsaa afurffaa sun fayyadamu jechuudha. Muduruu marsaa afurffaa sun fayyadamu marsaa sadaffaa yeroo marsaa afurffaa sun deebi'aa. Akkuma kana irraa sa'aatiin muraasa marsaa afuraffaan xumurama marsaa shanaffaa ta'uu jechuudha. Sa'aatiin muraasa booddee marsaa afuraffaan warra danfamuu maqarsa dukkanuu dhiyeessuun kaartaa galanii keenya iskiriinshotee godhadhaan sa'aatiin muraasa booddee marsaa afuraffaan yeroo lamaan marsaa shanaffaa ta'ee jechuudha. Sagantaa gaarii sinii Eenyulata abbaan qarraa guyyaarraa hunduu qophaa'eeraa fiichuu dubaatu nuufi abbaa isaa adda baasuu qofatu nuuf jechuudha. Adda baasuu qofatu nuufi oliis makneerraa Jekis goneerraa hunduu qophaa'eera maaddiin intu dhufeenuu kaasaa intu dhufeenuu kaasaa intu dhufeenuu kaasaa Kottu Lukaasi bukkeen dhaabadhu harka kee kaameraatti na agarsiisi harka kee kaameraatti na agarsiisi harka keessa na galchii waliin naamaki keessa galchiiti waliin naamaki waliin naamaki waliin naamaki waliin naamaki tokko keessa na kaasi kaameraatti na agarsiisi
1342 kuma tokkoof dhibba sadiif afurtamii lama kuma tokkoof dhibba sadiif afurtamii lama kuma tokkoof dhibba sadiif afurtamii lama kuma tokkoof dhibba sadiif afurtamii lama. Kuma tokkoof dhibba sadiif afurtamii lama. Maqaan isaa Isqeel. Biyya kam akka ta'e immoo hojii ilaalachuudha. Hello. Oh, akkam nagaa keessanii? Laga. Kananii abbaa carraa bukkeedhaa isinii bilbilaa jira. Sarara yaaltaniittu? Maqaan keessan eenyu? Isqeel. Biyyi keessan eessa? Lixa eessa? Kaarsoo. Tolee, lakkoofsa kuma tokkoof dhibba sadiif afurtamii lamaan abbaa carraa tokkoffaa taatee jirta. Baga gammadde. Ameen. Laayif irraa ba'ee deebi'ee bilbilaa akkaawuntii kee asumaan na ergee manatti. Carraa tokkoffaa Wallagga Lixaa Jaarsoo. Carraa lamaffaa itti maqaasaa suuqii na dhaabadhu. Akka kee kaameraatti na agarsiisi. Isa na galchiitii waliin naa makii tokko naaf waliin makii tokko kaasi tokko qofa keessa na baasi. Kaameraatti na agarsiisi. Lakkoofsa carraa lamaffaa lakkoofsa 2. Carraa lamaffaa lakkoofsa 2. Abbaan carraa lamaffaa lakkoofsa 2. Indaaloo. Maqaan isaa Indaaloo jedha. Abbaan carraa lamaffaa lakkoofsa 2 Indaaloo. Hello. Kam naguma? Fayyara. Nagaa namti? Jira nagaa saagala. Kanani abbaa carraa buqqeedhaan si bilbilaa jira. Abbaa carraa lamaffaa taatee jirta. Abbaa carraa lamaffaa taatee jirta. Kanani abbaa carraa buqqeedhaan. Eenyu bukkeerra? Kanani abbaa carraa. Carraa meeqaffaa? Carraa lamaffaa. Okay, carraa lammaffaa. Eeyyee. Ayyee jala soomii toolashi. Maqaan keessan eenyudha? Maqaan kun Daadoo Horattaan. Biyyi keessan ho'is? Binneenaan Shaggar. Shaggar ta'uu gammadanii akkaawuntii keessan asumaan naaf ergaa tekstiidhaan.
Meeqa carraa lakkifaa? Carraa lamaffaa qarshii 30,000. Masaddama? 30,000. Eeshi galatoomii siin ergaa. Eesh. Lamaffaa shaggar. Carraa sadaffaa moonyi kun kaasaa. Dhugaas. Asirraa hodhuu harka kee duwwaa akka ta'e kaameraatti na agarsiisi. Kaameraatti kunoo harka kee keessa na galchee waliin naamakii lakkoofsa meeqaatti kaameraatti agarsiisi. Carraa sadaffaa lakkoofsa 54. Lakkoofsa 54. Carraa sadaffaa lakkoofsa 54. Belajar rasa dapat makan saya Shimallis. Wih, kam? Naga kisani? Lata waga. Jurra terbi kane bacara uke da bacara sadafa taate jirtu. Maal jettani? Kanani bacara uke da bacara sadafa taatani jirtu. Ayyee. Maqaan keessan eenyu jedhu? Hello. Maqaan keessan eenyu jedhu? Shimallis. Biyyi keessanoo? Kanan artii garuu Adaamaan jiraata. Adaamaa? Haa ta'u akkaawuntii keessan asumaan na ergaa. Yeesh. Carraa sadaffaa Adaamaa Shimallis. Carraa afuraffaa isa dhumaa. Carraa afuraffaa isa dhumaa. Tokkos carraa afuraffaa. Silaafadhu. Harka kee kaameraatti agarsiisee. Harka kee keessa galchii. Waliin bakkii. Kun akkas kaameraatti na agarsiisa. Lakkoofsa 5,689. 5,689. Mashaniif 689. Maqaan isaa Maabiraatee. Hello? Akkam nagaa keessanii? Nagaa. Jirra galata rabbii. Qananii abbaa carraa ukeedha abbaa carraa afuraffaa taatanii jirtu. Ishii. Maqaa keessan eenyu jedhu? Maabiraatuun jedhama. Biyyi keessanoo? Yaani ammaaf Jimmaa jiraata. Jimmaa? Haa ta'u abbaa carraa sadaffaa taatanii jirtu. Abbaa carraa afuraffaa taatanii jirtu. Akkaawuntii keessan asumaan na ergaa. Ishii teekstii garuu bilbila kanarratti? Eeyyee teekstii na godhaa. Ishii ulfaataa galatoomaa. Ishii isinillee galatoomaa. Sagantaan keenya kan marsaa lammaffaa har'aa kana fakkaataa.
Ganama marsaa sadaffaa waan baasnuu fi akkasuma laayivii irratti wal arginachuudha. Carraan gaarii isiniif haa ta'u. Galatoomaa ulfaadhaa. Boona.